Gaaf tokko barsiisaan daree seenee barattootaaf osoo barreessaa jiruu barattoota keessaa barataan tokko isa dha'uuf gama duubaatirraa hoddaa bishaan if keessaa qabu itti as darbate. Yeroo kana barsiisaan barataa hoddaa itti as darbate osoo hin argin hodduma qilleensarra itti as deemu arge. Hoddaa kanas dafee osoo isan dhahin harkaan qabe. Ajaa'ibee barataa itti as darbatus eenyu akka ta'e beekuu dadhabnaan bishaan qabbanaawaa kana ol qabee qurqursee dhuge. San booddee barsiisaan akka bishaan qabbanaawaa kana na obaaftetti rabbiin bishaan jannataa si haa obaasu jedhe. San booda barumsa isaa itti fufee barattoota barsiisee peereedii san xumure. Dhumarrattis barattootaaf gorsa ajaa'ibaa dhaame. Barsiisaa kun barattootatti garagalee barattoota na dhagayaa. Barataan arra hoddaa kana natti as darbate anatti hin darbine. Haadhaa fi abbaa isaatti darbate. Namni haadhaa fi abbaa isaatti darbate immoo hegeree jireenya isaa keessatti hin milkaa'u. Carraa gaarii fi kabajaas hin argatu. Garuu ani barataa akkana natti as darbate kana rabbiif jechaan dhiifama isaaf godhe. Rabbiin dilii isaa akka isaaf araaramuu kajeela. Isinis barattoota na dhagayaa. Barataa gocha sana raawwate naaf himuu hin dandeessan. Maqaa isaatii fi gocha isaatiis asumatti cufaa je'ee peereedii san xumure. Barnoonni xumuramee barattoonni daree irraa bahuu jalqaban. Barataan gocha san raawwate garuu rifaatuu fi qaanyiidhaan daree san irraa bahuu dadhabe. Hollachaa suuta gabbahee deemee barsiisaa isaa san miila irratti kufee dhiifama gaafate. Barataan san guyyaa sanirraa jalqabee barsiisaa isaa waliin hariiroo gaarii uume. Barnoota isaattis cimee hanga xumuraa sadarkaa guddaa ga'e. Qabxii guddoo galmeessee yuunivarsiitii seenee dipaartimentii bareedduudhaan eebbifame. Barsiisaa isaa san waliinis hariiroon gaafas cimte hanga jireenya dhuma isaa itti fufte. Barataan san guyyaa sanirraa jalqabee barsiisaa isaa san akka abbaa isaatti kabajaa ture. Hedduus jaalata. Boodarra barsiisaa isaa kana hajjii geessee akka abbaatti waliin hajjii godhee waliin jiraatan. Agartee jechi gaariin jireenya nama tokkoo akkatti kallattii gaarii qabsiisu. Jechi barsiisaa tokkoo jechi gaariin barataa kallattii sirriirra hin jirre kallattii akkatti qabsiisu. Barataa kaayyoo hin qabne qofa osoo hin taane barattoota biraatiif illee fakkeenya akka itti ta'u. Hubadhaa. Daa'imaa fi bishaan boca hin qaban. Bocni isaanii boca nama isaan hammateen wal fakkaata. Bishaan yoo meeshaa rog-sadee keessatti naqne boca san qabata. Yoo rog-afree keessatti naqnes bishaan kanuma rog-afree san qabata. Ijoolleenis barattoonnis haalaa fi amala namoota isaan guddisanii fi isaan barsiisanii horatu. Barsiisonni maatii kamiyyuu caalaa maatiidha. Hegeree barattootaa bocuu keessatti qooda leencaa qaban. Akkasumas isaaniif kabaja guddaatu mala. Dhaloota biyya ijaaruus ta'e dhaloota biyya diigu barsiisotaatu oomisha. Akkuma guddina biyyaatiif waan guddaa gumaachuu danda'an barsiisonni kufaatii biyyaatiif keessattis gahee guddaa qaban. Garuu barsiisaa hundaa miti ka biyya kufisaa jiru. Akkuma barsiisaan biyya kufisaa jirutti barsiisaan dhaloota ijaaraa jirus hedduudha. Kanaaf mee isin barsiisaa jaalattan, barsiisaa dinqisiifattan, barsiisaa umrii keessan hin irraanfanne as jalatti meenshin godhaa. Maqaa isaatiin barsiisaa siin jaaladha jaan waan hordoftaniif galatoomaa. Dr. Eliyaas Abdallaati.